Wal gargaarsa keessaa humni jira. Yeroo ida'amnu ni jabaanna. Tokkummaan rakkina furree hin jiraatu. Ida'amuun garaagarummaa hin qabu jedhee kan kaa'u miti. Haa ta'u malee adda addummaan keenya utubaa biyyattii ittiin tokkoomsudha. Ida'amuun damee hawaasummaa fi siyaasa dinagdee dabalatee yaadrimee waliin jireenya hawaasummaa dhuunfaa hundarratti dhiibbaa kan qabudha. Galmi isaas biyya keenya Itoophiyaan daandii fi bakka gahuu qabdu yaadama akeekuu waan ta'eefidha. Yaadamni kun akka gabbatuuf dhimmoonni sababawwan ta'an qormaatilee jijjiirama biyyoolessaa waggoota darban keessa hordofee kan dhufe ta'uusaa fi rakkinichaafis furmaata waaraa fi fulla'aa barbaaduu isaatiinidha. Waan ta'eefis yaadamni ida'amuu rakkoolee biyya keenyaa qabatamaa ta'anii fi haalawwan xiinsammuu dhugaa jiran kan bu'uura godhatedha. Maddi yaadamichaa haalawwan qabatamaa biyyoolessaa fi qaxanaa keessa jiraannu yoo ta'u, hiikni yaadama ida'amuutiif qabus haalawwan qabatamaa wal fakkaataa ta'an irraa kan maddu ta'uu isaati. Beekumsi idil addunyaa yaadama ida'amuu gabbisuuf gumaacha olaanaa taasisanii jiru. Haa ta'u malee safartuuleen beekumsa idil addunyaa kanaa haala qabatamaa keessoo biyyaalessaati. Biyyi kan ijaaramtu wal harkaa fuudhinsa dhalootaatiini. Dhalootni kan irra caalchisee hojjetu biyya ni ijaara. Kan xiqqeessee hojjetu immoo ni diiga. Dhaloota darbe irraa barachuun dhaloota har'aan qabsaa'aa, dhaloota egeree irratti immoo hojjechuun biyya fooyyee qabdu ijaaruun ni danda'ama. Kanaaf immoo fakkeenyummaa guddaa kan ta'e abbichuudha. Abbichuun yaada ida'amuu qabatee injifannoowwan waggoota darban keessa galmaa'an eegee fi kunuunsee dogoggoroota turanis sirreessee fedhii fi faayidaa dhalootaa mirkaneessaa jira. Ida'amuun yaadama injifataa, jaalalaa, tokkummaaf obbolummaa dagaagsuu, walqixxummaa dhugaas mirkaneessu waan ta'eef imalli daandii ida'amuutiin eegalamee galma badhaadhinaa qajeelchee akka jirus beekamaadha. Biyya waloo kan taate Itoophiyaa waliin qabna. Biyyi keenyas qabeenyaaf carraa misooma gahaa ta'ee ilmaan isheetiif qabdi. Heddumina keenyaa bu'uura tokkummaaf obbolummaa godhannee yoo fayyadamne galma qabannee dhugoomsuurraa humni duubatti nu deebisuu gonkumaa hin jiraatu. Nuti Itoophiyaanonni daandii ida'amuurraa imallee badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuuf obbolummaa, sabdaneessaa, waltumsuu fi waliin dhaabbachuun dabalamee sadarkaa hundatti mirkaneessuun barbaachisaadhas. Ida'amni karaa Dr. Abiy Ahmed jalqabamee badhaadhina mirkaneessee hojiilee jajjaboo bakkaan akka gahaa jirus waanuma argamudha. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.